kabaja abbaa ofirra qaba. Nafxanyaan yoomiyyuu yoomis booris har'as firas nu ta'uu hin dandeessu. Biyyas waliin qabaachuu hin dandeessu. Nafxanyaan wayyaanis takka maraa kana giltii beekuu qabdaati. Eenyumtuu haa ta'u namni Oromoo taatee har'a nafxanyaa waliin dhaabatte jechuun ilma Oromoo ka duraan du'e san caalaa ammas gataa jechuu fedhete irra deemaa jee. Oromoon kanaa ol ni jira. Abiyyi ol Oromoon eenyu anas haa taatu abiyyiin caalu. Abbaa feete haa taatu abiyyiin caaltu Oromoo taatee tokko ka abiyyi caalu hin jiru. Oromoodha. Abiyyi Ahmad Aliiti baqii eska nugusa Itoophiyaa isatti haa jaalatte jibbitee feetu utaale feetu ga'u utaale daaraan bubbeen fuutee taate jechuudha. Eenyumtuu guyyaa har'aatti yookiin guyyaa boruutiif yoo duunee dhabamne malee Abiyyi Ahmad wajjin karaa garuu eenyumtuu hin danda'u waan Itoophiyaa irratti. Atis jala deemtuun dhaga'i. Gurra buufadhu likkitti addaan baafadhu.